Qophoota galatoomuu jennaan waan gammachuun kiyya gammachuu keessanii jee asiin nu afeereef jecha. Eenyummaa koo laaltee jaalalaaf na waamte keessa kootti eegaa kottume. Otoo artistii keenyatti kaakalafa dhufaa jiru ta'in nama sirba waa'ee seenaa takka takka waa'ee Oromoo hojjechuu jiru. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Akkam jirtan nagaa fayyaa daawwattootaa fi hordoftoota keenya viidiyoo kana ajaa'ibaatti isin dabre warri hin laalin linkii jala isinii keenya akkasitti inshallah viidiyoo dura dabarte san dura deebi'aa laalaadha. Ta'arraaho ta'ammaaho yeroo sagantaa keegaatti achi yaana. Keega kana murreeti akkasitti gammannee obboleeyyan keenya haflaatanatti argame hundaas gammachiisne keekaa fi bishaan kana dhuyne tatteenyee walitti firoomne walitti aalii taanaa fi bakka kana wali qabamne waan kana ta'eef isin hundi keessanuuga keeka akkatti murru jaarsaaf jaartiin nu eegalanii obboleeyyan keenya wajjin gammachuu ajaa'ibaa akka keessa dabarru abdiin qaba daawwattootaa fi hordoftoota keenya akka nu waliin turtan isinin jenna asumaan inshallah. Okay, sagantaan gaata amma nu eeggattu maal faadha maal faadha qophaa'u sagantaan amma nu eeggattu sagantaa asirratti haflaa kanarratti afeeraman kana hafuura baafachiifnee bishaan qabbanaa baafnee keenya sagantaa kanarratti achi deemaa jirra. Sagantaan kun keekni qophaa'ee jira. Keekninis kana maashaallah kun keekninis kana bilaa fi gammachuudhaaf waan kana qopheessinee obboleeyyan keenya afeerree asirratti afeeramuu keessaniif galatoomaa isinin jenna obboleeyyan keenya. Keeka ajaa'iba keeka hedduu namatti tolu. Galatoomaa yuutubaroonni magaalaa biyya Yemen sanaa jiraatan yuutubaroota akka addunyaatti sadarkaa riikardii Oromoo cabsee jiru waan ta'aniif maaliif har tokkoon dalagaa deemaa dalayneeti har tokkoon ijoollee eeggachaa har tokkoon mana barumsaa deemaa har tokkoon UN jala jiraachaa har tokkoon mootummaa jala jiraachaa waan kana akkanatti laffaanee waa hedduu dalagaa jirra. Yuutubaroonni magaalaa Yemen jechuun yuutubaroota sabboontoota ilma sabboontotaati asirratti qaamaan dhuftanii dubartoonni keenya argamu keessaniif galatoomaan isinin jaa horaa bulaa deeminaan isinin jaa asumaan dhaamsa kiyyaa karaa daawwattoota keenya gidan isinin dabarsu daawwattoota keenya ijoolleen achitti argamtu shamarran keenya jajjaboon qaqqaaliiwwan kun yuutubaroota xixiqqaa amma lafaa kaa jiru asumaan liinatuu birraa kaasii bilqisaatuuf gaa nama iyyuu beektanii bilqisaan yuutubara keenya guddoodha haadha teenya guddoodha yuutubara magaalaa tanaa kan sadarkaarra warra jiru achi liina raaqasi liinaadhaan imaanilleen yuutubara harraa kana keessa jirtu bee yuutubaroonni haareenii akkanatti wariin jirtu hundi yuutubaroota keenya nibraa artistiin nibraa Yuusufiin Najjaashiin artistii Faamireedhaan guutuu isaanii yuutubaroota kana asumaan sheer subscribe like godhaadhaa fi ninjaa asumaan yuutubaroota gurguddaa olii osoo hin ta'in yuutubaroonni xixiqqaan kun na biratti argamuun anaaf kennaa caaltutti hin beekaa maali muka jalaa ol koran malee gubbaa gadi hin koran. Nama yuutubaroota xixiqqaa kana kabajee kana hammatee kana hojii tarkaanfateetu yuutubaroota gurguddaa magaalaa tanaa warra akka Sayid warra akka Bahar warra akka Jadiid faa warra akka Abdunaasir warra akka Bilqiisaa kana wajjin hayaat faadha waliin dhufee guddachuu danda'a. Nama kana jabeeffatee kana maxxansee kana guddiseetu guddaa olii dhaqaa qaama na biratti argamu qasaniif galatooma. Yuutubaroonni keenya gurguddaan Sayid Rankaasi Jadiidiin guutuun keessan Bahariin bikka teessanii ana daawwachuu keessaniif galatoomaan isinin jaa hablaan kiyya kaa biyya alaa jirtanii fi biyya keessa jirtanii fi Yemenitti argamtan Awurooppaa fi Ameerikaa fi Eeshiyaadhaa fi Awustiraaliyaa fi Afrikaatti argamtan galatoomaan isinin jaa arragaa wajjin damee olii taanee humna olii taaneeti kophee sibiilaa kayyannee tarkaanfachuudhaaf imala keenya karaa fuula duratti deemaa jirra walumaanuu hamilee nu taanu jajjabeessaa subscribe share like nu godhuudhaan nu dagatinaa horaa bulaa isin jaalannaa deebana. Okay, waan bareedaadha akkuma obboleessa keenya jee yuutubaroota keessaafuu magaalaa sanaa biyyaan baa kana keessatti biyya baqattummaa keessaafuu biyya teenya hin caalle keessa jiru kana qabsoo isaan godhu jiranii galatoonfachuu jira haa galatoomuu jennaan nuti illeen akkasumatti meeguuta karkanaadhaaf irra deebi'a. Okay, waan bareedaadha. Imalli keenya akkuma inni nu himatti yookaan akkuma duraan jennetti karaa keekaa waan deemaa jirruuf obboleeyyan keenya kana gaa kan inni galatoonfate isaanis akkamitti galatoonfatan isa jechuudhaan reefu gaa shamarran irraa hin eegale amma dargaggeessa irraa nu eegala mee akkamitti galatoonfatan. Kanaafuu galata guddaadha nu biraa qaba hawaasa Oromoo biraa illee galata guddaa qaba uummata gartee dildila walii taaneeti nuti Oromoon duraanuu wal gargaarreeti dildila walii taanee wal guddifnaa jee uncee wal gargaarteeti arba'iitii jaan Oromoon jetti kanaafuu inni isaa galatoomu uummanni Oromootis haa galatoomanii daawwattoonni isaaniitis haa galatoomanii kanumaafuu asumaan qophaa'uut like share subscribe godhaaf isiniin jennaa hanga duraanuu godhuuf jirtanii fi isinitti himnaami waan godhuuf jirtanii fi
godhaa fi hangas daran itti daa fi dachaan godhaa gargaaraa isiniin jennaan. Galatoomi harka dhawaaf bobbala keessan. Akkasumas artistii keenya xiqqaa kan lafaa dhufaa jiru. Artistiin keenya kuni nama aartiitii keessaafuu osoo diraamaa fi biraankiilee keessaafuu sanaa keessatti daleen osoo hin ta'in nama sirba waa'ee seenaa takka takka waa'ee Oromoo hojjechuu jiru haa galatoomu. Isallee yuutuubii isaa asumaan beeksisaa godhu isallee bira dhaabbadhaa isiniin jenna maaliif aartiin teenya guddachuu qabdi. Akkuma ammaan dura ayyoonni keenya jaan kan shunkurtaa ciruu beekulleen yoo aartii ta'ee as bee kabajanii guddisuun dirqama keessan isiniin jaa aartistii keenya kanaas akka nu guddisan asumaan isinii dhaamman. Galatoomii duraan dursee galatoomaadha. Carraa akkanaa kana naa kannatanii asitti affeeramuu guyyaa hundi keessanuu galatoomaan jaa qobboohuud keessaa qofa osoo hin ta'in qobboohuud keessanii uummanni Oromoo aartii teessanii bira dhaabbattanii jajjabeessuun dirqama Oromummaati dirqama keessaniitiin jaa qobboohuud jajjabeessa akkasuma yuutubaroota warraa asirratti argamu kana guddisaadhaan isiniin jaa ilmaan keessanii galatooma. Galanni kee hin badini harkanaa dhawaaf galanni isaa hin badin artistii keenya haa galatoomu innilleen akkasumattuu ni biraas galatoomii jennaan itti aansee obboleessa kiyyaattillee yaada kee baadhu. Akkasumas anillee narraan tana guyyaa raan tana asin nu affeeruudhaaf waan bareedaadha garuu wallaahi akkasumatti Abrahaam keenya kana waan guddaan galatoonfadhaa qobboohuudha akkasumatti like share commenti waa hundaan jajjabeessaan isiniin jaa obboleeyyan kiyyaa subscribe illee godhuun dagatinaadha waa hundaaf warraan tana waan ajaa'ibaa takka waan qabanne isinii dhufneef Oromoon hundii waliin dagatina waliin irraanfatina wal jajjabeeffadhaan isiniin jaa obboleeyyan kiyya. Okay haa galatoomu harkanaadhaa obboleessa kiyyaaf. Maashaallah waan bareedaadha. Akkasumattuu gaadumaashiitti yaan gaafii qaba maaliif obboleeyyan kee babbareedaa kun sii jaanii arraasii walitti qabaman. Tamaam haajaa isaanii dantaa isaanii dhiisanii bakka kana dhufanii si bohaarsuudhaaf si gammachiisuudhaaf ati arra takka jettee biyyarraa kaatee nu keessa dabalamtee intala Oromooti bira dhaabbannee biyyaas barsiisne hafuura keenyaas barsiisne jaanis sitti dhufanii isaaniin maal jettaati hoo? Baay'ee galatoomaan jaanii baay'ee anilleen isaan asitti argamuudhaaf hedduun gammadee haa galatoomaniin jaa. Maashaallah harkanaa dhawaaf galatoomi galanni kee hin badin atillee boontu teenya akkasumattuu gaa liinaanis aartistii teenya ijoollee lafaa dhufu jirtu akkuma qobbo hurjeetti warra bira dhaabbattan irraa takka bira dhaabbadhaa sabiskiraayib laayikii sheerisii akka guddistan asumaan isin dhaammanna. Akkasii asitti nu yaamtanii gammachuu keessan kanarratti argamuu keenyaaf isinillee galatoomaa isiniin jenna gammachuun teessan gammachuu teenya akkasumaan akkuma sadarkaa kanarratti argamne kanatti gammachuu hundarratti akka argamnuun jaa asumaan qobboohuud like share subscribe godhuun dagatinaan isiniin jaa. Maashaallah harkanaa dhawaaf liinaa galatoomi atilleen galatoomi akkasumattuu gaa aartistiin teenya tabiraas hin jirti. Laal artistoota ajaa'ibaa qabna yuutuubarri artistuma bara dandeettii teessanii waan dalaydan artii jaamti shunkurtaallee maan jirre artii jaama. Okay dubri keenya as keessatti dalagu nuun injiini artii jaan bakka artii san hin geenye nuti yuutuubara akka beekamnutti yuutuubara nu waamanii jaan. Okay maqaan kun isumaa rakkoon qabu maqaa bareedaadha. Yuutuubaroota keenya kaasii walii qabame kanaga subscribe like share godhuu hin dagatina atillee yaada kee baadhu. Ayyaa dura dursee waan yaanii kalastamu. Laa kan fachuutti hin jiru. Annaa qophoota galatoomii jennaanii waan gammachuu keessanii jee asiin nu affeeriif jecha nu kabajee waan nu jaallate asiin nu affeeriif jecha hedduu takka nuuf galatoomii jennaa utulee isin jaalannaa isin kabajnaa inshaallah fuula duratti akka bakka guddaa geessee hatii fi hatiin mana keetii isin harkee nu abdii qabnaan jaa. Maashaallah haa galatomtu. Agalatomtu yuutuubarri teenyaas yaada isiniif gala isaas akkasii galatoomfatte innillee naa galatoomu isinillee naa galatomtu jenna asiis namni bira jiru liinaa tuub isiin hoo maal jetti ililli dhiifamu maqaa lamaan isaanii waliin fakkaate waliin laaqee ililli tuub. Arran tana aflaa kan nu ofertanii dhufuu keenyaaf keekumaa nyaanne sumaanii isinillee walitti sinaaf keekallee nyaachiftan garallee du'aa goosiftanii isinillee du'aa isinii goonee jirra galatooma. Akkasii horaa bulaa deebanaa isiniin jenna galatooma. Galanni hin badin
اللي سكسمتوا قالتهم تو قال نسيم بدين وبلاين سيتي في دواي قوتي في مالف نقفا متى يوتيوبروني صنعاء تتكلم فادو في جنوب في قدانو ها قالتهم مني كسمتوا إسليس ilmaan Oromoo waan isinirraa barbaadanii qaban kiisha keessanii waan uffannaa isin jaan subscribe like kumaa fi hadan deelleen share akka nu godhu waan qofa qabanii kanaafuu inshallah akka bira dhaabbatanii share gootan asumaanii isinitti dhaammanna obbaleeyyan keessan ilmaan Oromoo biyya ambaa keessaafuu biyya Oromiyaa hin geenye biyya Oromiyaa gadi keessa jiraatanii hanqana tattaaffii godhuun waan guddaadhaan hedduun galatoomfadha maaliif yaada isaanii bahanii Oromoo biraan ga'anii waan beekaniin waan arganii waan itti mul'atu isin biraan ga'uun isaanii hedduu na gammachiisa an akkumaan itti gammadutti ilmaan Oromoo itti gammada waan jiruun qaba maaliif namni hundinuu muuxannoo inni qabuuni isin bira ga'aa hunda isaaniitu muuxannoo isaanii ilaaltanii subscribe like share godhu hin dagatinaa isin hin jenna Oromoon wal malee hin qabnu stop gooda okay خنافو إن شاء الله ونجد شو برباد تنرتي وبليان خيني خنا برا أبتني أكسبتو إن شاء الله سبسكرايب لكن أكو تبات تاني أسماني سنيه مدة مالك بالبلد أبغى زاتن أنا كفا كمان مال بالبلد زاتنا بالبلد تابكيس هيكا وقول سكنتام بالبلي مكسين جنة بالبلي هذا دام ساسين جنة هم تكسنو تكو كسن بالبلي ده لقون كم حاجة جراتك كبودنا ديبس خلاص ديبس هذا دامس اللي بودنا ديبس بود دامس ما أنا روح على التليفون كده دامس بالكي سوفيان ندندنيو سكنتا أنا فاهم سكنتا رجل هذا بينورا خنا فو يادللي نور كافة جاستي داو توتا في هردف توتا مالك مالي بالبلي مالي إيه شو أنا مفرد جدا ما سمعت فيديو سنفر الله إيه؟ كمين قرأ دوبانا كمين خرجت جا فيديو فرد كمين قرأ دوبانا يصير لا أنا ما بينه يصير زين أصير نحن فاهم أنا جرتاني يتة عنده فنجي خلاص عنده فنجي بوا يفتو ده ورا كده لا خلاص يفتو ده يا أخي يوخان ما بدي يامي خلاص يوخان ما بدي لا بو يامي كم يقاتيس يفتو يامني ما سكنتان تم بدو في سكنتان بالليسنا هاتيس يامني كردي رانين دفعت تايجي يوخان لا خراج جراو جتي بر خراج جرا سنجتي مناباتي عرفتو أكمل عرفتو قوسا كم سكنتا أتيك ما فيديو خسير كم قبضر كا فيديو سير كم قبضر كا فيديو حوجي لينا إيه إيه nama video bilbis sarra ka bosan يوخان ما تلتي يوخان jatte خلاص هيك ko borje ma درسان هندا جافتيو باتي لما قلت وانت كجاني انت كجاني الله خلاص هيك عرفت كسم يا فوت وان تولجينا خنا بدانو رادي زكاتي خلاص فوتي ما بقى كمان ده ini